إثيوبيا يوم لما سيف بتشيس ديرو أنا ردي بوليس تلين كيجيبو إثيوبيا بيرمو ولي فعلا تراني أما أرارا مندير كمان ولي أرار سوكم gaafiiwwan hawaasni Oromoo biyya UK jiraatan obbo Jowaar Mahaammadiif guyyaa irraan kana dhiyeessan obbo Jowaar Mahaammad illee deebii kenneef gabaabinatti kan isin biraan geenyu ta'a kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya magana gaan dhuftan isiniin jecha turtiin waliin taasisaa isiniin jenna. Gaafa nagama gaafiin barbaade kaasee ture garuu yoo tokko naa eeyyamtan Jawaar dubbisuu barbaade wanna biraa sintiin dhiyeessu yoo naa eeyyamtan Jawaar bichaa dubbisuu barbaade. Karaa gabaabaa. Jawaar bichaa dubbisuu barbaade wanna biraa samis maa asuma dubbisuu barbaade. Ammoo dubbiin umarraa laaffisee gaafiin gaafannee Jowaar maqaan harka fuudhaa dhiifama naa godhaa jedhee Jowaar Mahaammad dubbifataatiin jira. Gama biraatiin mucaan dhimma gaafii obboleeyyan keenya biyya Saawud Arabiyaa keessatti rakkataa jiranii ilaalchisee ijoollee murtiin irratti dabarte waan akkas akkasii gaafii gaafatee dhimma isaa irratti illee Jowaar Mahaammad deebii kenneetii jira. Ijoolleen tun ijoollee dhalootaa naannoo takkaatii miti. Kutaalee Oromiyaa hunda. Mootummaan naannoo Oromiyaatis haa ta'u aktiivistoonnis miidiyaaleen gurguddaan akka barbaachisaa ta'etti sagaleen taaneef. Jidduutti sagaleen taa'amee turee fi yeroo sagaleen taa'amuuf murtiin du'aa irraa dhaabbattee turte sagalee paawara goonaan lammaffaa immoo torbaan kana keessa murtii du'aa irra murteessaniiti ijoollee nama 45 ilmaan Sikoomandoo, ilmaan Harargee, ilmaan Walloo, ilmaan Jimmaatii fi ilmaan Shawaafaa nuufetti keessa jira. Ijoollee nama 45 murtii du'aatii eeggata barbaachisaa yoo ta'e illee sirkii isaanii harkaa qabna isin dhageessisuu dandeenya. Namoota kanaas dhaabbata mirga dhala namaa adda addaa wajjin waliin galuudhaan akkamitti ijoollee tanaaf sagalee taana. Biyya alaa kana keessatti heddummaannee akka galaba deddeemurra sagalee namaa ta'u. Lubbuu ijoollee tanaa haa baraaruun ja'a hawaasa bal'aa biyya keessaa biyya alaa waamichaan isinii godha. Lubbuu nama takkaa durarraa oolchuu kan rabbitti illee filatamaa waan ta'eef arra anaaf isin hundi keenyaa'u biyya kana jirra dimokiraasiin jirra. Obboleen keenya yoo nuti akka ilmaan Oromootti waliif hin haadhoofne eenyu waliif haadhoota. Yoo nuti waliif sagaleen taane eenyu waliif haadhoota. Kanaaf hawaasa bal'aa dabalatee obboleessa keenya Jawaar dabalatee illee waamicha atis mataa keetillee karaa dhaabbata mirga dhala namaatiin ijoollee tanaan sagalee taatee fi atillee gama rabbitti kan ilma namaatiif hin dalagin kan rabbitti illee hamaa asirra deemu jira hamaa kanarratti illee rabbitti cayaasii ta'an ja'a tokko kana inni lammaffaa waa'ee gandummaati. Ini lammaffaa waa'ee gandummaati. Gandummaa tana keessa yeroo dubbachuu barbaadu manguddoo qabsoo nu dura turte warra arraas lubbuudhaan as keessa nu keessa jiran hundaa'u galateeffachuu barbaadu. Maaliif bara isaan umrii dargaggummaa akka keenyaa kana gandummaa nu ture. Arrallee nu keessa jiranii karaa isaan nuusaa kan dhiifneeti karaa naggaadee siyaasaa nuusaati. Karaa gandummaa keessa deemnee jirra. Yaa jara keenyaaf haalaan bakka deemnutti qophii qopheessu hundaa'u kutaalee ilmaan Oromoo hundaa'u waliif fidanii qophii qopheessu. Akka Oromummaatti hunjaa dhaabbachuu bakka isteetii irrattis haa ta'u bakka hundaatu namni ganda hundaa yoo wal keessatti argame tokkummaa keenyaaf illee gaarii wanni kun biyya kan dabra waa'ee gandummaa bakka hundaa'u dhaabbachuu qaba. Walgahii amma booda godhatullee Jawaar ifaa ifattiin sitti himaa ilataa naannoo takkaa qofan godhatiin ati Oromoo guutuudhaati arra durallee Jawaar marfamee gaafa jaaniin kutaa Oromiyaa guutuu sitti hirmate malee kutaa tokko qofaa miti. Dhimma kana akka obboleessattiin siidhaama dhimma kanaan dubbachuu barbaadu. Gaafiin sadaffaa moo namoonni ani nama siyaasaatti ijoollummaan siyaasaa keessatti guddadhee ABO na guddise. Waa'ee siyaasaa ni hubadha. Ilaalchi amma waliin jiru ilaalchi Itoophiyaanummaa fi Oromummaati. Ilaalchi Itoophiyaanummaa kana dhugaa waan ati daleetes haqa keessiif hin dubbadha. Si dura namni Itoophiyaa biyya jedhamtu akka bineensa laalaa ture Itoophiyaanummaa dhalaa siif fudhachiise. Herreeduun isaa Itoophiyaanummaa akka bineensa laaluu dhaabee jira. Kana siif hin kaaya. Garuu Itoophiyaan tuni bu'uureffamni isaatu dhiiga hayyoota Oromoo ajjeesuudhaan. Atis dheeytee Hayilee Fidaa osoo bara sana seenaa isaa yoo dubbiftee dhaabbatu Itoophiyaanummaa irraa osoo jaanii lubbuu dhabe. Jeneraal Taaddasaa Birruu ministeera biyyattii ta'eeti hammeenya Itoophiyaanummaa kana harkee qabsoo mooraa Oromoo dabalame. Atis akka ilma Oromoo tokkotti Itoophiyaanummaan sun lubbuullee si kabachiifti si qofaa miti. Nama si jala deemullee lubbuu kabachiifti. Kaampii Itoophiyaanummaa keessa Oromiyaa keessatti as deebi'iin siin jaa. Tokko lammaffaa kaampiin Itoophiyaan tuni nuti fi Itoophiyaan Oromoo wajjin dirree lola irratti wal baranne dirree lola irratti wal gaggeessina. Dirree karaa qalamaatiin wal gaggeessinaa sana sammuu sana keessaa kan itti yaaduu qabda. Karaa qalamaatiin jaarraa abbaa gadaa
waaqoo guutuu dhaamsiisaan jaanuuf gahaadha nama biraa ilaalachuun nu barbaachisu kanaa jechaafuu dhimma kanallee akka ilma oromootiin siidaadha siyaasaa dubbannu keessatti illee waa'ee gantummaa akka baafannu sinaama galatoomaa ulfaannaa. Hayyee galatoomaa duraan dursee obboleessi kenna Jawaariin si arguuf hedduu gammadaadha. Akkasuma du'arraa haftee kitaaba barreessitee uummata keetiin ga'uudhaaf baga Rabbi si gargaare ifaajee kitaaba barreessuun qabu nama kitaaba dubbisitu beeka. Kanaaf baga milkooyte siin jechuu barbaada. Kanatti aansee hawaasa kanaa wanti jechuu barbaadu rakkoon biyya san keessa jiru akka warri mootummaa nutti himullee miti. Akka Jawaar faa nutti himanillee oli. Hawaasni keenya rakkoo guddoo keessa jira. Kana nama biyya san dhaqee deemeetu argaa jechuudha. Akka fakkeenyaatti achumaanis hawaasa sanii yoo sagalee ta'uuf taate hawaasa tokko ka mootummaallee hin beekne ka uummanni illee hin beekne tokkoon isinitti hima. Uummanni kun Arsii Bahaa aanaa Shirkaa fi godina Baalee aanaa Gaarfaa gidduu kana jiraata. Uummanni kun walumaa galatti bu'uuraalee misoomaa jedhan jireenya isaa keessatti argee hin beeku. Karaan qabu, mana barnootaa hin qabu, dhaabbilee fayyaa hin qabu. Waggaa tokko waan caaluuf qaamni hidhate waraanni bilisummaa Oromoo naannoo san jira jedhamuudhaan gama Baaleetiin aanaa Gaarfaatti waraanni waabee irratti marsee gamanaan ammoo akka isaan gara Arsiitti ol hin baane uummata kana waraanni marsee waraanni gidduu kanatti qabe. Uummanni kun uumama isaatti horsiisee bulaadha lafa gammoojjii irra jiraata. Waan silaa oomishatu kana yookaan achi guyyaa lama deemee magaalaa Gaarfaa geeffata yookaan ammoo gamana dhufee Arsii magaalaa gara Bobeessaa geeffata. Uummanni kun waan oomishate kana akka ol hin geessine waraanatu dhoolu. Gamasiin gara Gaarfaa kan geeffanne waraanatu dhoolu. Uummanni kun dargaggeessi jiru kun baqatee magaalatti gale. Kun baqatee gara Sumaaleetti yaa'e. Kun bosona. Namni achitti hafe ijoollee fi manguddoota qofa. Namni isaan beeku jiru. Naannoo sana akkuma isin jedhe bu'uuraaleen misoomaa waan hin jirreef nama baratee sin qaban, nama isaanis dubbatu sin qaban. Uummanni kun guyyaa waraanni mootummaa waraana bilisummaa Oromootu karaa kanaan bahe jedhee goojjoo isaan qaban irratti gubu. Halkan ammoo qaamni hidhate dhufeetu waraana bilisummaa asii nyaachi waraana raayyaa biyyaa asii nyaachiftan jedhee uummata kana darara. Rakkoo kana keessa jira uummanni keenya. Kuni fakkeenya xiqqaadha. Kana akka quba qabaattan isin jechuu barbaade. Ka itti aanu ammoo this a personal question yoo barbaadden deebisaa barbaadden dhiistaa. Ijoolleen gaaf dur lubbuu keessi baraarte. Sila har'a nullee si arguudhaaf carraa rabbii ta'e malee itti gaafatamummaan isaanii ijoolleen sun maalirra jiranii hagamta akka quba qabdaa waan jedhuufi horii buli dagaaga. laal dhiifama akka mul'atan dhiifama sagaleen koo yoo michuullee ta'uu dhabe maayikii wajjin Jawaar dura baga nagaan dhufte gaafii kiyyaaf jecha Maraaraa Guddinaa tokkorraan ka'a Oromoo sodaa irraa bilisoomsinee garaa irraa bilisoomsuu dadhabnee jedhe. Please waan kana maaliif waan kana jedhe rakkoo yeroo ammaa kana hawaasa keenya keessatti namni bahee dhimma wayii fixachuu dadhabe jireenyi qaala'insa rakkoo hawaasan keessa jirtu atuu ni beekte namni sitti himu. Kanaaf namni biyya keenyaa ifii wal dararaa jira. Waan kana namni keenya akka nama siyaasaatti akka nama waan tokko dhaamsee sagalee atarra sirraa taatu achitti daldee achitti deemee onlaayinii bakka maratti namni waan kan laal namni keenya waan kanarraa akkamitti baratee wal miidhuu sanirraa dhaabbachuu danda'a. Namni keenya sodaan qabu warra dhugaadha. Garuu sababa garaatiif jecha wal miidhaa jira namni keenya ofirratti. Kana jechuun barbaadaa gaafii qabu obboleessi kiyya tokko taasise gaafii biraa waa'ee kolodariiti. Waa'ee kolodarii kanaatillee irraa barreessaa jira. Waan kana akkamitti ilaalta please gadi qabii sirriitti irraa waan kana warri mootummaallee amma dandeettutti dhiibbaa godhiiti. Namni warri kararraa waa qabu miidhame akka jirutti namni waa duraa kararraa qabu karaa irratti bal'isanii maal jedhanii manniin irraa diigamee dhumee jira. Waan kana please hamma dandeettetti dhiibbaa godhiiti uummata keenyarraa yoo dandeette dhaabsisi.
waalamii kana qofa si jechuu barbaada taa'imii sirraa fudhadhu jechuun asirratti wanti jechuu barbaadu ani Iskootlaand irraan dhufe hawaasa Oromoo Iskootlaand jedhamu jira Gilaasgoo irraan dhufe ijoollee baay'ee keessarraa koomunitii Oromoo Iskootlaand jedhamu jira hawaasni illee jira nu quba qabaadhu gaaf tokko achirra siyaamuun kennan oolu kana nu quba qabaadhu siin jedhu. Taati cuma bakka taa gaafii ayyoota gurmeessuu jettaniini iyyaadina itti dhufna ka gurmeessine jirra isin ka madura mul'atu qofa agartaniimi hedduu jira bar hedduu gurmeessine hedduu ijaaraa jirra ni mari'annaa hunda wajjin mari'achaa bilcheessaa deemna falmii ayyoota jidduu jirus falmii hogganoota siyaasaa jidduu jirus hin jibbina nuti ummata gadaati ummata dimokiraatawaadha yaadaan wal waqaruu wal falmuun karaa kanaa miti karaa kanaa sirri jecha kanaa miti jecha kanaa sirri jedhanii wal mormuun rakkoon qabu garuu teenyee waliin waqarru deemaati dalagaat wal falminaa jechuudha kanaaf san hedduu yaaddeenaa itti deemna kophaan deeminaa kayettu kophaan deemin kayettaniif an takkaa kophaa ta'een beeku hoggaan dhaladhuus ijoollee hedduu wajjin dhaladhe amma immoo miliyoonota wajjin deemaa jira warri Jawaar kophaa deemaa jee naa yaaddoftanis yaada gaarii yaadurraa akka kaatannaa gala warri kophaa deemaa jee tuffatas warra isaan duraatirraa haa beeku takkaa kophaa deemeen beeku yaada ummataatiin deema ummata wajjin hin deema kaleessa fa'a xiqqa turre arra sirna keessaas sirna alaayis biyya keessaas biyya alaayis hojii dippilomaatis bal'ootti dalaineeti deemaa jirraa sun hedduu isin yaachisini jabaannee deemna waan hedduu miidiyaadhaan dubbachuu waan hin taaneef keessa abboota keessa wajjinis hogganoota keessan waan haasanii jira waan hojjetamaa jiru jira san hedduu yaaddeeyna ta dhimma ilmaan Oromoo suuti waan hedduu nama gaddisiisu biyyoota Arabaa kana keessa namni Oromoo qofti gara miliyoona olii jira ka Itoophiyaa kaa waggaa walitti dabalamu probably miliyoona 2-3 ta'uu danda'a ka mana hidhaa keessa cinqamu qofa osoo hin ta'in kammaan dalaguu sadarkaa gabrummaarra jira bakka hedduutti kana ka mudate waa lamarraayi tokkoffaa ijoolleen tuni hoggaa gara biyyoota sanii ergaman leenjii gahaa hin kennamuuf afaan Arabaa barachuu qaban ture dandeettii skills ogummaa qabaachuu qaban turan ijoolleen tun osoo leenjiin osoo hin qophaa'in kana dallaalli karaa adda addaatiin erguu hin baanu kan ministeerummaan ergaa jiru ijoollee tana mirga isaanii osoo hin barsiisin dandeettii osoo hin uuminiif afaan osoo hin barsiisin waan erganiif biyya sanitti sadarkaa gabraatti jiran lammiilee biyyoota adda addaatti biyyoota Arabaa kana keessa dalaga isaan keessaa kaffaltii gadaanaa kan argatu miidhaan hamaan kan raga'u lammiilee Itoophiyaati jechuudha tokko erguu irratti wanni jiru jijjiiramuu danda'uu qaba deengaddaas bika tokkotti haasayaatiin ture nuti humna namaa ekspoort godhuun dirqamanuuf garuu humni namaa nuti ekspoort goonu sun ka kwaalitii takkaahuu qulqulliin isaa camaa ta'e dandeettii afaanii kan qabu dandeettii ogummaa kan qabu ta'uu danda'uudha qaba jechuudha gaafa akkas ta'e achitti mirgi isaanii kabajamaaf kaffaltiin kafalamuuf illee wayyata rakkoon lammataa hojii gara ministeera haajaa alaatii fi embaasiitiin laafachuudhaati warri biyyoota Arabaa jiraattan ni beeytanii sadarkaa olaanaatti warri kafalamuu warra Filiippiinsi fi Indooneeziyaadhaati jarri kun embaasiiwwan isaanii Suudiis ta'ee Kuweetis bakka biraa jiran hojiin isaanii number 1 mirga hojjettoota kanaa kabachiisuudha jaradha wanni mootummaan mirga hojjettoota kanaa kabachiisuu qabuuf doolaara isaantu fida amma doolaara biyya alaatii galu jaan kana kasin ergitan xiqqa ka Ameerikaa irraa ergamus xiqqa dachaan hedduun ka biyya Arabaatii dhufu mana beektanii doolaarri guddaan Itoophiyaa dhufu ka bunaatis ka caalu ka gargaarsa faranjiitis ka caalu ka isin ergitanis ka caalu dachaa hedduudhaan maallaqa ijoolleen tuni biyyoota Arabaa keessatti dha jechuudha mootummaan kuni ka lubbuun keessa jirtuun maallaqa ijoolleen tun gara biyyaa maatii isiitiif ergituun mootummaan irraa fayyadamaa jira ijoollee sanarraa
mirga ijoollee tanaa kabachiisee maallaqni isaan argatan galiin isaan argatan akka wayyaa'u gochuun faayiduma mootummaa kanaati jechuudha. Gaafa dura gallisan gaafa Dr. Roqnaan ministeera Hajaa Alaa ture yaalii gogodamaa ture leencollee gaafa achi ture hanga tokko yaalaa ture. Garuu qajeelfamni sirriin rakkoon jiru Itoophiyaan yeroo ammatti tarsiimoo fi imaammata Hajaa Alaa akka hin qabne beektanii Itoophiyaa has no foreign policy. Ijuu dunuunfatanii oofuu jiran. Ambaasadoota hoggaa yaaman gaqqabaniiti beekun biliijnichi kararra ijaaran kana agarsiisanii torbaan lama turisanii ergan. Ambaasadoonni nu achi ergan gargaartonni achi ergan ka afaan beekan ka aadaa beekan ka seera biyya sanii beekan ka ummata biyya sanii wajjin dalaguu danda'an. Hojiin ambaasadara Suudii jiru takkaa'u Kuweet jiru takkaa'u Beeruut jiru bakka adda addaa jiru nambar waan ka ta'uu qabu mirga ijoollee kanaati jechuudha. Sani asitti yoo anis isinis hamma dandeenyetti dhageettii qabnuun kara qabnuun waan dandeenyu lubbuu ijoollee kanaa baraaruu fi warra kaanis gargaaruudhaaf waan dandeenyu ni goona. Gurbaan na gaafate sun gara oflaayiniitiin naquun namitti odeeffannoo ol jijjiirree waan ajjatamuu qabu waliin mari'annaa jechuudha. Gaafiin biraa ilaalcha Itoophiyummaa fi ilaalcha Oromoo dhiiroo ani irratti bulisitti illee kijibu. Itoophiyaa fi Oromoo waliif haallaa turanii amma araaramuun dirqama. Wali araarsuu qabna. Itoophiyaan ka Oromummaas, Amaarummaas, Tigrummaas, Somaalummaas, Walaayitummaas keessa calaqqisiiftu akka taatu godhuun dirqama. Adda adda deemuun nama tokkoof illee hin fayyadu. Adda deemuun illee hin dandeenyu wali araarsuun dirqama. Kana fudhadhaa yoo hadhaa ishuu kanarra buusaa dirqama kun. This is a must. Wanni akkasitti hin danda'amu kun. An waan isinii ta'uun isinitti waan isin gammachiisu miti. Ani entertainer yookiin bashannansiisaa keessanii miti an hoogganaa keessanii. Hoogganaan waan ummataa ta'u dubbata. Waan ummataa ta'u dalaga malee waan ummata harka dho'isiisu takkaa'u ziis goosisu san hin barbaadu. Wanni Oromoodhaa ta'u ummata keenyaa ta'u waan ammarra keenya qabachuu miidhaan maqaa Itoophiyaatiin nurrattis maaliin jechuun jira jituu kana. Akkuma kalees maqaa Itoophiyaatiin nuti miidhamaa jirru har'a ijoolleen nuti hanga warra baafne maqaa Itoophiyaatiin saba biraa miidhaa jiran. Kun jibba farra Oromoo akkuma kalee nuti maaliif barra Itoophiyaa bara haraam nuti taateeti miti. Takka Baaybilii takka Quraanni haraam nuti hin goone. Miidhaa maqaa Itoophiyaatiin nurra gahaa tureetitu Itoophiyaa nu jibbisiise. Har'a maqaa Itoophiyaatiin miidhaa saboota adda addaa irra gahu Itoophiyaa osoo hin ta'in Oromoon akka jibban godhaa jira jechuudha. Kanaaf har'a Amaaraaf kan falmuu qabu, Tigraayaf kan falmuu qabu, Somaaleef, Walaayitaaf kan falmuu qabu adda durummaan Oromoodha. Ifiif jecha jechuudha. Kanaaf Itoophiyaa fi Oromummaa walii araarsaa eenyummaan biyyoolessaa sabdaneessummaa biyyattii kan calaqqisiisu akka ta'u saboonni immoo keessatti eenyummaa isaanii kabajamee fi wal kabajanii walii beekanii walqixxummaadhaan akka jiraatan gochuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Waan onnee nama tuqu dubbate mucaan waa'ee shirkaa dubbate sun rakkoon ummataa ta mootummaan jehuusaati jedhu olii si jeemi awwaaniin beekuu fi ragaan qabu osoo noo isin hime biyyaa gubata. Waan namni keenya keessa jiru Salaaletti waan namni keenya keessa jiru Wallagga Bahaatti waan namni keenya keessa jiru Gujiitti waan namni keenya keessa jiru Arsii Bahaatti Arsii Lixaatitti Shawaa Bahaatitti wallahi namni Oromoodhaa namni biyya sanii akka ammaa kana takkaa dararamee salphatee hin beeku. Kuni an ijoollee ammaan gora jirtu waan mormuufi miti. It's a fact. Mee keessattuu warri biyya alaarraa biyya san dhayitan abbaa feetan deeggara mootummaa deeggara yoo barbaaddan garuu Finfinneef Adaamaaf dirree dhawaa teessaniin deeggarina. Yoo sodaattan miilaan Adaamaadhaa bahu sodaateeti Adaamaa ta'ee mootummaa faarsa kijibaan. Boosan dhaquu hin danda'u banni kijibaa. Sodaree dhaquu hin danda'u. Gabba'uu hin danda'u. Maaliif? Tokkotu takka milishaatu miila isa cabsa takka qacaaqaatu harkisee fuudhee deeman. Namni keenya dur gabroomaa ture. Hidhamaa ture. Bayee galuu nu magala ture. Arra bayee hoggaa galu bar. Salphinni irra ga'u. Akka fedhan cafaqan akka fedhan tuman. Sangaarraa qalatan sangaarraa gurguratan. Wanni hin dubbachaa jiruufis salphinni kuni keessattuu zamana Oromoon biyya bulchitutti ta'uunsaa qaaniidha jechuudha. Itti qaanfachuudha qabna. Itti qaanfachuudha qabna jechuudha. Kan ammoo jijjiiruudhaaf saba hundarraa kaasuudhaaf. Laal
lolli kuni oromiyaa deegala tigree dhaqee amaara ga'e amma somaalittis gaffachaa jira kanaaf salphina sababa lolaatii fi rakkoo uummanni keenya naannoo isaatti keessa jiran obboleeyyan kiyya sagalee argataa hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf akka malee rakkina keessa jiran gaara keessa jiran kun faffacee magaalaa garaagaraa keessatti bakka isaan kadhattuu ta'anii waan adda addaa iyyanii magaalaa sana keessa deemanii kadhatanii viidiyoon garaagaraa bahaatii jira jechuudha. Sababa garaagaraatiif namni keenya achirratti rakkataa jira amma haasaa kana keessatti obbo Jowaar Mohaammed deebii bareedaadha kenne garuu sababaan turkiitiif citee waan addaan baheef addaan isinirraa muramee dhiifamaa nuuf kolchaa isiniin jecha viidiyoo guutuu isaa kan kaameeraan marameetu jira guutuun qophii kanaa kan isiniif gallakkifamu ta'a ammasiifu kanuma waliif daddabarsaa hedduu galatoomaa isiniin jenna.